Hai guys, akkam jirtu dhuftaniif qo'antoonni maatii waliin saayitii nagaan deebitanii dhuftan isin jedha. Guyyaadha kana wanti isiniif qo'adeetti dhufe wanta namni WhatsApp fayyadamu hundumtiyyuu beekuutii qabu irraatii barachuu qabu jedheeti yaade waan haaraan isinitti agarsiisa jechuudha. Baay'een keessan gaaffii gosa garaagaraa na gaggaafattu jechuudha. Keessumattiyyuu waan WhatsApp wajjin wal qabatu. Kanaaf guyyaadha kana namni WhatsApp irratti gaaffiilee garaagaraa qabdan hundumti keessaniyyuu deebii gaa kan keessaatii argachuu dandeessan GB WhatsApp isa haaraan isiniif qabadheetii dhufe jechuudha. GB WhatsApp inni haaraan kun egaa siitingoota barbaachisotaan hedduusaa haaraa godhee fideetii jira jechuudha. Kanaaf isaan isinitti agarsiisuudhaaf yaalii godha waan ta'eef hanga xumuraatti na waliin ta'uun daawwadhaa. Kanneen WhatsApp fayyadamtan hundumti keessaniyyuu baay'eetti gammaddu waan ta'eef hanga xumuraatti sirnaan na hordofaatiin waliin ta'an isin jedha. Egaan kanneen appilikeeshiniin isiniif gadhiisu kamiiniyyuu gadi buufachuu barbaaddan kun akkuma agartan barreeffama viidiyoo kootiirraa ni tuqxu jechuudha. Yeroo kamittiyuu viidiyoo amma ilaalaa jirtan kanarraa ni tuqxu. Fakkeenyaaf GB WhatsApp irraa eessa argattu kun bakka kana jalaatii argattu jechuudha. Aappii as tuqaa buufadhaa kan jedhu iddoo kanarra isiniif jira waan ta'eef GB WhatsApp isa kanammoo kan guyyaadhaa kana oriijinaala isaa isiniif kaa'ee nan jira. Ofii isaatiin illee abdeetii godhachuu yerootti itti fayyadamuu dandeessu. Kanaaf rakkoo tokko kan hin qabne sirriitti kanan teestii godheetii itti fayyadamaatii jirudha waan ta'eef hanga xumuraatti waliin ta'aatii daawwadhaa. Siitingoota keessa isaa jiru immoo kana isinitti agarsiisuudha. Isa sirrii isaa GB WhatsApp isa kanammoo liinkii isaa description box irra isiniif kaa'ee waan jiruuf achiin buufadhaatii itti fayyadamaan isiniin jedha. Okay, egaan akka daawunloodii gootan inni instaalii ni gootu. Ergi instaalii gootan inni egaa WhatsApp keessan ni bantu jechuudha. Haala isaa isinitti agarsiisu hundi keessan beektu waan ta'eef amma kan isinitti agarsiisu barbaade baay'een isaa siitingiin kan inni argamu kun gubbaa kanarraa mallattoo tuqaa sadii ni tuqu jechuudha. Kana yeroo tuqxanittis immoo siitingii gosa lamatu isiniif ba'a jechuudha. Kunoo siitingii noormaalii fi GB WhatsApp kan jedhutu jira jechuudha. Akkuma agartanii kanaaf GB WhatsApp isa jedhu isa kana filattu jechuudha. Kana keessa akka seentaniinis akka kanatti isiniif baasaa jechuudha. Akkuma agartan siitingii WhatsApp noormaalii irraa adda ta'e waa baay'ee of keessaatii qaba jechuudha. Kun hundumti hojii garaagaraa isiniif hojjechuu ni danda'a. Paartituu godhee isin barsiisuu ni danda'a jechuudha. Rakkoo hin qabu. Kanarraa garuu kan isinitti agarsiisu eessa keessatti argama privacy and security kan jedhu isa kana keessatti argama jechuudha. Kanaaf kana al tokkotiif ni tuqxu jechuudha. Kanas akka tuqxaniini kunoo gara kanaa isin dabarsa jechuudha. Addana irratti egaa siitingii baay'ee argattu jechuudha. Baay'een namoota gaaffii isaan qaban addana keessattidha jechuudha kan deebiin jiru. Kanaaf jalqaba irratti maal jedhama fakkeenyaaf kan isinitti agarsiisu barbaade. Yeroo baay'ee namni yeroo isin waa barreessitan akkasumas immoo chaatii irra jiraachuuf dhiisuu keessan akkasin hordofan barbaadan ta'uu ni danda'a. Kanaaf egaa namoonni baay'een chaatii irraa hordofamuu keessan barbaadan taanaan kunoo kana ooni godhachuutii ni dandeessu jechuudha. Namni kamiyyuu chaatii irra jirtu moo hin jirtan kan jedhu adda baafachuu ni danda'u. Akkasiin barreessaa jirtaniif dhiistan illee ilaaluutii ni danda'u jechuudha. Okay, siitingii jalqabaa kanadha. Lammata irratti immoo kan biraan immoo namoonni kan biroon akkasiin bilbilee yoo barbaadani kunoo kanas ooni godhachuu ni dandeessu. Baay'ee isaa siitingii WhatsApp isa duraa keessatti ni argama. Garuu immoo wantoonni WhatsApp isa duraa keessatti hin argamne waa baay'eetu jira. Obsaan waliin ta'aatii daawwadhaa. Gaaffii hunda keessaniif deebisuuf jechan rafiigaatti jira jechuudha. Okay, namoonni akkasinitti bilbilee barbaadu yoo ta'e yookiin immoo namni isin beektan qoftee akkasinitti bilbilee yoo barbaadani yoo barbaadan kanarra kaachuu ni dandeessu. Yoo barbaadan immoo sadhumaa kanarra kaachuu dandeessu. Yoo kanarra keessan eenyullee isinitti bilbiluutii ni danda'u jechuudha karaa WhatsApp. Siitingiin sadaffaa irratti isinitti agarsiisuutii barbaadu immoo hedduu tokko kan isin ajaa'ibudha. Fakkeenyaaf namni tokko WhatsApp irratti yoo suuraa gadhiise suuraa sana akkasiin ilaaltanii fi dhiistanii namni suuraa gadhiise sun akka inni isin irratti beeku hin barbaadda yoo ta'e kunoo kana oonii godhachuutii dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf amma yeroo namni stoorii gadhiifatu stoorii isaa sana yoo view gootan ilaaltanii namoota akkamiitu suuraan gadhiisee ilaale kan jedhu hordofuu waan danda'uuf sana jalaa miliquudhaaf isa kana oonii godhachuu ni dandeessu jechuudha. Siitingii inni afuraffaan isinitti agarsiisu barbaadu immoo chaatti kan jedhu as keessaatii kun akkuma agartan kanadha jechuudha. Siitingiin kuni hedduu tokko kan isin ajaa'ibudha. Sababni isaa immoo amma fakkeenyaaf namoonni baay'ee meeseejii nu ergu. Meeseejii sana immoo ergi nuun ilaalle booda yookiin dileetii godhu yookiin immoo meeseejii dogoggoraa wayii nu erganii kaanii dileetii gochuu ni danda'u jechuudha. Waan fedhe yoo ta'u namni meeseejii nu ergee kee deebi'ee akka inni dileetii hin goone yoo godhe immoo nu bukkeedha akka inni hin banne godhachuudhaaf salphaatti kunoo kana oonii godhachuutii ni dandeenya jechuudha. Kanaaf namni meeseejii yoo nu ergee akka inni nu biraa hin mul'anne dileetii gochuutii hin danda'u jechuudha. Kanaaf kunoo kana oonii godhachuu ni dandeessu yoo barbaadani. Inni kan biraan egaa shanaffaa irratti immoo kan isinitti agarsiisuutii barbaade kun akkuma agartan siitingii kanadha jechuudha. Kunis kan inni isin gargaaruu fi anti view once kan jedhudha jechuudha. Yoo yaadatu ta'e siitingii WhatsApp waan haaraan tokko gadhiifameetii ture jechuudha. Innis immoo fakkeenyaaf meeseejii nama ergitanii meeseejiin suni akka inni si'a tokko duwwaa ilaalamu karaa ittiin gochuutii dandeessanidha jechuudha. Garuu
GB WhatsApp isaara kanaan fayyadamtanii kunoo kana yoo ooni godhattan meeseejiin isiniif ergame suni si'a tokko qofaa miti si'a miiliyoona tokkoyyuu unlimited ilaaluuti view gochuu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf namni waa isin ergee al tokko qofaa kan ilaalamu yoo godhe isin immoo al baay'ee ilaaluu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf kana godhachuu ni dandeessu. Inni kan biraan immoo chaatii bilootiikii akka inni ooni isiniif godhe yoo barbaaddanii kunoo kanarraa ooni godhachuu ni dandeessu jechuudha. Kunoo kana ooni godhachuu ni dandeessu. Egaan siitingii shanan as keessatti isin fayyadu jedheeti yaade isaan kanadha. Kan biroollee ni jiru isinitti kanan agarsiisu ta'a jechuudha. Ammallee waliin ta'an isin jedha. Okay guys, amma immoo siitingii ajaa'iboo kan biroon isinitti agarsiisa jechuudha. Isas argachuudhaaf ammayyuu siitingii keessaadha waan ta'eef gubbaa kanarraa mallattoo tuqaa sadii ni tuqna. GB siitingii kan jedhu kana ni seenna. Akkuma agartanii gara kanaatti nu fida jechuudha. Addana keessaa immoo kan nu filannu universal seating kan jedhu isa kanadha jechuudha. Wow, siitingii as keessatti kan isin argattan waa baay'ee bareedaadha jechuudha. Innis immoo jalqaba irratti kun akkuma agartan kanadha jechuudha. Kunis fakkeenyaaf suuraa wayii namaa ergitanii suuraan sun kwaalitiin isaa in irrata jechuudha yeroo baay'ee. Garuu yoo kana ooni godhattanii gonkumaa suuraa isin namaaf ergitan sun akka inni kwaalitiin isaa hin irranne 100% qulqullinaan akka inni dhaqu gochuu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf maal gootu kana oonii godhadhaan isiniin jedha. Akkuma agartanii akka haaraatti WhatsApp keessan keessa isin seensisaa kun akkuma agartan GB WhatsApp keessan siitingii isaa keessa deemuun akka inni oonii ta'eef dhiise ilaaluu ni dandeessu jechuudha. Kun akkuma agartan oonii ta'eetii jira jechuudha. Kun baay'ee tokko barbaachisaadha. Fakkeenyaaf immoo yeroo viidiyoo nama ergitan faayilota garaagaraa nama ergitanii yoo meegaabaaytiin isaa guddate kana ol erguu hin dandeessu isiniin jedhee isin daangesse kunoo kana oonii godhachuu ni dandeessu jechuudha. Meegaabaaytii 80 ol akka inni isiniif erguutti danda'u gochuu ni dandeessu. Kanaaf kanas okay godhadhaatii yees akkasiin gootaniin akka haaraatti WhatsApp keessan keessa haala kanaattiin isin galcha. Kunoo dedeebuun akka inni oonii ta'eef dhiise ilaaluu ni dandeessu jechuudha. Waaw, isaan kanadha. Kun akkuma agartanii oonii ta'aniiti jiru. Inni kan biraan egaa siitingan dhumarratti isinitti agarsiisu waa lamatu jira. Siitingii ani isinitti agarsiisutti immoo kun akkuma agartanii xiqqoo ishee akka gadi siqxaniini azar kan jedhu mata duree jala kun akkuma agartan kanatu jira jechuudha. Siitingiin kun turn on chat head kan jedhudha jechuudha. Beetaa irratti argama jechuudha. Kanaaf maal goona oonii godhanna jechuudha. Kun kan inni nu gargaaruu fi fakkeenyaaf namoonni meesenjerii fayyadamtanii beektu yeroo namni meesejii isiniif ergu paapaappii ta'ee iskiriinii irratti isiniif dhufa. Fakkeenyaaf yuutuubii irra yoo jirtu ta'e salphaamatti utuu yuutuubii keessaan bahin meesejii namaa deebisuu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf WhatsApp illee akkana akkan isiniif godhuu fi kana oonii godhadha. Akkana ta'ee jira yoo ta'e no kanatti oonii godhadhaan isiniin jedha. Hedduu tokko namatti tolagaa GB WhatsApp keessatti siitingoonni argaman waa baay'eedha. Kana maleellee waa baay'eetu jira. Kanaaf yeroo taanu keessan isiniif qabadheetii dhufe jechuudha. Kana caalaa viidiyoon kun yoo dheerate nufuu dandeessu waan ta'eef. Egaan baratti kan isinitti agarsiisu yeroo abdeetiin isaa gahu yookiin immoo abdeetii godhachuu barbaadanii dhuma kanarra upgrade GB kan jettu jirti. Bakka kanarra tuquudhaanitu salphaatti yerootti akkan abdeetii isiniif godhu taasisuu ni dandeessu jechuudha. GB WhatsApp isa qulqulluu sirrii ta'edha jechuudha kuni. Kanaaf liinkii isaa description box yaalaa argattu barreeffama viidiyoo kootii irra yoo tuqxan salphaatti daawunloodii godhachuu ni dandeessu jechuudha kun iddoo kanarraati. Kanaaf egaa yeroo kamittiyyuu aappii isa sirriin isiniif ka'a. Kanaaf achiin seenaatii buufadhaan isin jedha. Yeroo ta'an maal akkan isiniif qabadhee dhufu barbaaddu yaada qabdan koomentii irratti naaf barreessaa isin jecha. Yeroo ta'an deebiin galagalutti nagaan naaf turaa isinan jaaladhaa isinan kabajaa. Bye bye.